kana beektu laata? Mootii industirii fiilmii Indiyaa kan ta'e Shahruk Khan jireenya isaa maatii malee guddachuu irraa akka jalqabe. Namni kun qorumsawwan hedduu ce'uudhaan kan nama jaalatamaa addunyaa fi aartii fiilmii Indiyaa keessatti gahee leencummaa horate. Garuu akkamiin isaaf milkaa'e jetee yaadda? Akkasumas muuxannoo jireenya akkamiitu gara fiixee milkaa'inaatti isa baase laata? Yeroon umurii koo 15 ture hanga 50 guututti waanan oolu natti hin fakkaatu ture jechuun eegala mootiin fiilmii industirii Indiyaa Shahruk Khan. Hordoftoota keenya, xumura viidiyoo kanaatti akkamiin akka fiixee guddinaatti ba'an waliin hubanna. Kun seenaa dhugaa mootii fiilmii Bollywood Shahruk Khaniti. Maatiin isaa jireenya qananii yookaan durummaa kan hin qabne turan. Innis maatii isaa umurii daa'ummaatti dhukkuba kaansariin kan of biraa dhabe yommuu ta'u, gadda isaa namootatti ibsachuuf miirri isaa cimaatti ta'e. Kanaafis gadda isaa miira taatummaan kan ibsachaa ture ta'uun himama. Shahruk Khan akka taatota fiilmii kan biroo taatummaa isaa shaakalaa fi barnoota miti kan horate. Shahruk Khan miira isaa keessa jiru qulqulluun malee waan nama of biraa dhabeef dhimma hin qabu ture. Waan isatti dhaga'ame kamuu bilisaan kan ibsatu ture. Kanuma keessa taatummaan isaa gahee wayii namoota keessatti qabataa dhufuun irraa kan ka'e wanti adda ta'e wayii uumame. Carraan wanta inni barbaadu qabatee fi as baate dhaabbata Bollywood waliin maatii ta'e. Achi keessattis maatii haaraa argate. Yeroon dallii dhufu maatii tokkollee hin qabun ture. Namoota tokkollee hin qabun ture. Kanas namoota amma akka maatiitti horadhe qopheessitoota fiilmii dubartoota kanneenitti piroosiidaroota maratti hime jedha Shahruk Khan. Muudannoo qabu irraa muuxannoo irraa argatee barateera. Dhukkubbii jireenyaa arge gara aartii taatummaatti haalan jijjiirrate. Kanaanis nama barbaadamaa Indiyaa keessatti ta'e. Shahruk Khan nama seenaa gaarii himatamuuf hin qabne ture. Garuu muuxannoon jireenya isaa barsiiste nama caalatti mul'atuu fi taatoo addaa kaameraa fuulduratti isa goote. Kana irraa kan ka'e Indiyaan jaalalaa fi kabaja isaaf qabdu agarsiisuuf akkasumas kana caalaa akka cimuuf badhaaste. Nama bashannansiisuu bira darbee nama namatti dhiyaachuun beekamudha Shahruk Khan. Namummaan isaa kunis akka inni mootii fiilmii akka ta'uuf kan isa badhaasedha. Hordoftoota, wanti nama ajaa'ibu immoo dhaggeeffadhaame salphaatti qarshii gaarii Hollywood galee argachuu danda'uyyuu Shahruk industirii keessatti guddate gad hin dhiisu jechuun diduu isaati. Fedhiin isaa guddaan Bollywoodiif kabajaaf guddina akka isaan yeroo maatii hin qabne isaaf oolan sana fiduu qofa ture. Hanga har'aattis Indiyaa keessatti mul'ataaf kabaja isaa ol kaasaa jira. Egaa seenaa Shahruk Khan kana irraa wanti nuti barannu wanta ta'uu barbaanne kamuu ta'uu akka dandeenyudha. Waan hojjennu irratti ciminaaf cichoomina yoo qabaanne galma akka geenyu nu akeeka.